بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبجمتوتا والفاتوتا دعوتوتا كنا عندي كسبكم يستمتي بقى نجيان ويا جمتشو ويا فيا ويا قدنا الرب ولتن ديبسه جلبولتي جي رمضان جي ورفاتا جي كبجا جي أمريكانسو جي نياتا جي رباتي جي راحة جي الدنيا بدلغن جي آخرة بدلغن جي كيسا في قبان اللي توبتشون مسلمة الرجل جي إذا كيس مسلم الملكاب جي ليلة القدر كيس جرتو في ورما قالت جي كبجا إسارة بمالنا من بينه جلبولتي بقى إسنين اللي جايين اللي نوجا إسنين جي شكر بدا وانا جايبه ويفتي وانا جايبه ويفتي أنا إن شاء الله نجيبه ودني osoo achitti hin seenne dura akkam jirtan nageenyi keessan maal fakkaata jechuu barbaada. Nageenyi keessan yoo jedhu ammoo akkasuma imaanni keessan illee maal fakkaata, imaanni keessan dabalaa jira moo hir'ataa jira, dura deemaa jira moo duuba deemaa jira. Yoo faallaa ka ta'u taate inshallah ji'a kana keessa imaana keenya jajjabeessinee ifillee jajjabaannee jannata rabbi irraa akka fudhannuuf inshallah dalaguu keenya kajeela rabbi achi nu haa qabu. Waan ajaa'ibaa wayii isinitti illee dhaamuu dhufe inshallah ni fudhattan jedhee yaada. Wanni sun maal yoo jenne waan ajaa'iba wayiiti, walaa waan ajaa'iba wayiiti. Ajaa'iba jennaan gaa eegas isinitti maal wanni sun yoo jenne akkan harkatti hin jibbine garuu chaanaal ajaa'iba wayii bannee qopheessinee dhufne jedha. Maqaan isaa Insaaf jedhama. Insaaf chaanaal jedhamu wayii qabannee dhiyaannee jirra. Chaanaaliin kunin banamni isaa yeroo muraasa wanni ammoo inni taphachuu hedu wanni inni hojjechuu hedu kaayoo fiiwuchariitti yoo rabbi fedhee gara mustaqbalaatitti waan ajaa'ibaati. Kanaaf inshallah namni muslima taate mu'mina taate islaamummaan si keessa jirtu chaanala kana inshallah subscribe like share godhuun akka hin daganne jechuu barbaannati. Inshallah wanni chaanala kana irratti dalagamu maal akka ta'e ammoo gaafa subscribe gootee like fi share itti gadloofsite inshallah inni si bira gawaan taateef irra fayyadamta. Nama haga jiru gaarii dalagee gaarii hojjetee gaarii dubbatee nama walii galee dura rabbi walii galee eegasi nama walii galee rabbi irraa milkaa'ee iffayyadee nama fayyadee asirraa deemu rabbi nu haa taasisu. Ka shamara, ka dhiiraa, ka xiqqaa, ka guddaa, ka kaabaa, ka kibbaa, ka bahaa, ka dhihaa bakka jirtanitti nagaa isaa keessa rabbi isin haa jiraachisu. Umrii dheeraa rabbi isin haa kennu, rizqii gaarii rabbi isin haa kennu, rizqii bal'ina qabdu ta urgaa qabdu ta lazzaa qabdu ta mi'aa qabdu rabbi isin haa kennu, fayyaa nagaa qabeenya rabbi walitti isin haa qabu, waan isin hiyyaanne kee irra rabbi irra isin haa dhaabu, waan balaa ta'e waan gadadoo ta'e waan rakkina ta'e waan diigamaa fi facala ta'e rabbi isinirraa haa xaayu isinirraa haa qabu isinin jenna. Egaa inshallah nu hordofuu karaa chaanala kanaatiin akka hin daganne isinin jenna. Salaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh. Milki biyya lama ilmaan qajeeluuni.